Egaa namoonni baay'een gaafii kana gaafatanii dabbaa jettanii sila ka gaazii kana eessatti argama warri mootuu baay'een keessanii gaaziin biyya keenya keessatti bakka itti guutanii jira warri jettanii na gaafattan akkasumas bidichaa kanneen na gaafattanii turtan baay'een keessan inshaallah viidiyoo kanaan gadhumaatti na waliin tura. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa ooltanii wardoftoota kiyya akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan nagaa isin jecha egaa gaafii keessan karaa viidiyootiin qabadhee isin dhufeetin jira. Egaa hanga dhumaatti na waliin tura isin jecha as biratti ilaala midijaa kana jechuudha. Jalqaba anuu kanaa miti ka bitadhe jalqaba osoo akkasitti garaagarummaa isaa hin beekin dura kan jalaan simintoo tokko bitadhee ture. Hundumaafuu viidiyoo dabbaa gaazii kayyattan sanii fi kan midijaa kanas gara booda irratti isinitti hima. Hangasitti hundi keessanuu haga obsaan na waliin tura namoonni gaafii garaagaraa na gaafattan shiita kanas nama hedduu na gaafatee ni jira jechuudha. Kanaaf yoo barbaadan karaa waasaapiitiin heloo jedha shiitallee akkasumas minxaafiiwwan kanneen dhugaa dubbachuuf viidiyoon kun xiqqoo ture waraabee kan minxaafii kanas gizee minxaafa ajajeetiin fiduu deemu waraabee sariitii amma akkanatti asirra argitan kun hundi argamuu dhabuu danda'a. Garuu gizee isin firaasha keessan ajajattan firaasha keessan san irratti hundaa'eeti jechuudha kamaachii isinii godhu ijoolleen baay'een akkasitanii na gaafataa jirtan jechuudha. Firaasha keessan egaa ajajeen booda ka firaasha san wajjin maachii godhu isinii ajaja jechuudha. Minxaafiiwwan kun gizee baay'ee halluu sadiin dhufa silvarii bulee diimaa jechuudha. Kuwwan baay'inaan hin argamu akkasumas wanti na gaafattanii rakabootii Dubaayii na gaafattan jechuudha. Rakabootii Dubaayii gizee hedduu na gaafattan viidiyoo yoo waraabuu dhiise jechuudha. Gizee baay'ee isinii deebisee ima na gaafattan tariitii nama haarawaa dhufe ta'uu danda'a warri na gaafatu kunniin. Egaa rakabootiin Dubaayii gosa hedduutu jira. Ka meeshaa isaa guutuu wajjin jira, ka meeshaa sadii wajjin qofa dhufu jira. Fakkeenyaaf ka asirratti argitan kun rakabootii jechuudha. Rakabootii feemuuzii yaadachirra kaan malee isa hojii hin gurguramu. Rakabootii ka ixaana itti aarsatanii fi waan akka maandajaa tokko qofa qaba jechuudha. Waa sadii qofa qaba. Ka waa sadii qabuu fi ka waan guutuu qabu tokko miti ammallee deebi'ee ka maandajaa irra kaayatan ka akka gizgiraa waan afur waan shan ka qabu jira. Kan mootuu sanuma bichaa osoo hin taane ka meeshaa kuukisii rakabootii saarbisii qabu jira jechuudha. Kanaafuu kamiin akka isinitti mugatii waan naaf hin galleef jecha gatii isinitti himuu hin danda'u jechuudha. Maaliif isaan hundi isaatu garaagarummaa qaban. Namoonni tokko tokko dhaqi viidiyoo waraabechi nutti himi jedhan. Viidiyoo namni akkanatti nama hin waraabsisu jechuudha. Fuula namaafuu dhaabatanii viidiyoo godhatu xiqqoo namatti hin tolu. Yoo bitte malee sin waraabsisan jechuudha. Itti aansuun meeshaalee mana kanaa baay'ee takka kwaalitiidha baay'ee takka jechuudha. Rakabootiin akkasitti akkubatan abdiin qabaa 17,000 irraa ka'ee ni jira 20,000 irraa ka'ee jira haga 30,000 40,000 50,000 illee jira jechuudha. Kanaafuu 25,000 jira 20,000 jira rakabootiin Dubaayii jechuudha. 27,000 wal taraa wal caalaa meeshaalee garaagarummaa qaba akka humna keessaniiti jechuudha. Kawaa hunda qabu haga 50,000 bitatu dandeettan haga 30,000 illee bitatu dandeettan. Akkuma diizaayinii isaa garaagarummaa qabu meeshaan inni qabus murteessa jechuudha. Kun amma waa baay'een qabu akkuma argaa jirtan kana rakabootii nuka isaa wanni nurre feermuuzii nuka isaatii miti isumaa fi ka ixaan itti aarfatanii fi ka maandajaa irra kaan qofa qaba jechuudha. Hordoftoota kiyya akkuma isinitti mul'atu kana jechuudha. Wanni ka isaatii ka ixaan itti aarfatan waan akka maandajaa akkasumas ka sukkaaraa agartanii ka sukkaara diqqoo tanaa fi maandajaa irra kaatan isa jechuudha. Ka ixaan itti aarfatan waa sadii qofa qaba. Kanaafuu gatiin isaa hundi isaatu tokko miti jechuu barbaadeeti. Meeshaa waxii tanallee nama na gaafatetu jira gatiin isii widdiidha. Hundumaafuu isii waan tokko gizee barbaadan waan bitachuu shuurii taatan qofa nama dubbisa. Namni atama namni tokko amma hin bitadha dhaqi viidiyoo na waraabe jedhee nama sanii jechee manaa bahee viidiyoo waraabee yoo kan hin binne ta'e namatti hin tolu. Warri viidiyoo illee godhuuf amma osoo mana kana dhaqee waan tokko irraa bite viidiyoo natti dhiisan yookaan namatti hin dhiisan namatti hin tolu viidiyoo nama kadhachuun jechuudha. Akkasitti akka hubattan abdiin qaba. Meeshaan hunduu ni jira. Meeshaan kwaalitii ni jira. Birriin yoo dabale malee diqqoo meeshaan amma dabalee jira. Waan kanarraa hafe meeshaan hundumtuu meeshaan kwaalitii isaa eeggate ni jira jechuudha. Akkasitti akka hubattan abdiin qaba. Akkuma argaa jirtan kana viidiyoo kolballeen hin ro'amne osoo abbichi meeshaa sunuu si eeyyame namni achi jiru sun siin eeyyamu jechuudha. Bakka namni jirutti waraabuu hin dandeettu. Kana ganuma isiniin jedha inni biraa immoo kana jechuudha. Ka gaazaa kana dhiyoo biteen ture. Namoonni baay'een na gaafatan erga viidiyoo san arganii guutuun hin danda'ama bakka itti guutan jira inni meeqa gariin immootu ofiin imojii meeqa jedha gariin adda si gaafata gariin gaazii qofa si gaafata jechuudha. Ijoolleen baay'een keessan na gaafatan gaazii bakka itti guutan jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma kana kanaaf gaazii kamatatti godhan san bakka takkatti bitee fi hordoftuu takkaaf jechuudha. Garuu gizee gaazii guutan
kana fakkeenyaaf amma isin bitte deemteemi gizee gaaziin keessaa dhume akkanuma fiddee kanatti kennite ka biraa ka guutame fudhatte jechuudha meeshaa jijjiirte. Kanaafuu meeshaan garaagarummaa hin qabu garuu gizee bitan meeshaan isaa nooka jedhutu bareeda naan jedhe namicha irrallee waa'ee isaa dubbachuu waa'een beeku haga hubannoo namicha irraa naaf kennetti nookiin bareedaadha barreeffama isaa wannoo isaa kanarra jechuudha. Meeshaa isaa kanarra nooka jedhu yoo ta'e bareeda naan jedhe eegas boodonni murteessaan akka gubbarraa kana naan jedhe kun waga tokkotti maan ture sagalee irraa balleesse isa kanaa fi sibiila tana baay'ee akka murteessaanii garaagarummaa qabaa bakka hundatti tokko miti naan jedhee jira jechuudha mataa isaa kana jechuudha innaa tokkoffaaf lammaffaa qaba inni jedhee jira inni tokkoffaadhaan naa kenne gamada isaa kanas meetira tokko hojii gurguramaa jedhee jira garuu manni keessanii xiqqoo bakki itti isin hojjettan sun waan hin beekamneef ani meetira lamaa mursiisee jechuudha gaafsanii gommaa isaa kana jechuudha meetira tokko itti dabalee maallaqaan bite kan inni hojii gurguramu meetira tokko qofa wajjini maaliif yoo bakka itti hojjetan sanitti girgiddaan koo ol fagaatu ta'e kan jedhu shakkirraan jechuudha akkasitti akkuma tan abdiin qaba kanaaf namoonni ni guutama jettan ni guutama ni jira biyya keessa hojjetan ni jira kun waanuu garuu wallahi torbaan tokko caalaa barbaade jechuudha gaaf tokko barbaade zooree dhabee guyyaa sadaffaatti argadhe bakka kana tokkoffaa ka dura jiru san irrallee bakka jijjiiranii nama garagaraa bakka garagaraa jijjiiran jechuun diigumsa manaa kanaan ol qabate magaalallee bakka jijjiiran jechuudha ni diiganii sirreessanii bakka jijjiirate namni bakka maratti hin argamu garuu nama waan kana fayyadamu iyyaafatuudhaan arge itti aansee tubboon kunis akka balaa namarraan hin geessine dura akkana cheekii godhamuu qaba jedheera namichi akka fuuran baasne kanaaf itti gajjedhee natti agarsiisaa ture ani waa'ee isaan beeku sirriitti nagarsiisi jedheeni innaa yoo san viidiyoo diqqoo godhe akkuma argaa jirtan kana natti na hubachiise jechuudha haga tokko egaa akkana isiniin jedha kanaafuu namoonni na gaafattan ni jira bakka mara hin jiru malee magaalatti jira warri naan jettan ani hin beeku garuu Adaamaa keessa ni jira jechuudha suqaan san argee jira akkanatti na hubachiisutti ture akkama yoo ta'e dhowaa minaamina jedhaani ture beektanii kanaaf natti agarsiisutti ture jechuudha akkanatti cheekii gootanii afuura baasaaf hin baasuu isaa yoo gommaan rakkoo qabaatee qaawwee kan qabaatu ta'e osoo ittiin lokkosin dura cheekii godhamuu qabaa akkana godhamee naan jedhaa ture jechuudha saniin booda akkaataa isaa haga tokko natti hime akkanatti illee itti gajjedhanii dhageeffatan osoo lokkosin dura hafuura isaa gommaan yoo rakkoo qabaate akkanatti laallamuu qabaa jedheen ture jechuudha namichi kanaafuu namoonni na gaafattan magaalatti ani hin beeku fakkeenyaaf amma asallaa jira waan jettan hin beeku wallaahi an fayyadamillee waan hin beekneef hin beeku Adaamaa kunoo ni jira barbaadan illee ta'u argee jira kanaaf guuttachuun ni jira gatiin isaa xiqqoo dabalee jedheera gizee guutanii fi gizee bitan garaagarummaa qaba gizee guutan kan akka namatti fiddanii kamataa gubbaa kanarraa baastanii qaama isaa bichaa fiddanii kabiraa fudhatan jechuudha warri midijaa kana gaafattan immoo midijaan kun an fakkeenyaaf kana qabaa kalafaa kana qabaa dure tura ka simintoo kana jechuudha garuu simintoo yeroo booda dhodhooyee keessaa bayaa saniin booda wanni isaa hin rabba'u kunoo isa kana qabaa ture duraan jechuudha garuu itti tajaajilame hunduu ima dhumata haa ta'uuti kanarra mootu kafeerroo kanatu bareeda yeroo lammaffaatiif kafeerroo kana bitadhee anu fi kiyyaan mana fayyaaniin qaba gaafa kanamaa bitu viidiyoo godhee kanallee amma gadi isinii dhiisutti jira malee kanaaf hedduu bareeda gosa hedduu jira onni irra bobeeffatan kana garuu feerroo isaa barbaada gubbarraa kun feerroo ta'uu qaba lutti isaa jalallee feerroo ta'uu qaba jechuudha gariin gubbaan feerroo ta'e jala kalafatti gad ejjetu sun sibiila wayitta sibiilli sun immoo nyaatamee irraa baya akkanatti kun feerroo ta'uu qaba jechuudha jabina qaba haa ta'uuti bishaaniif daaraa naamne yoo irraa kaa'in innillee nyaatamuun isaa nafu kuni kurree baarmeelitti irraa hojjetame ni beektanii egaa viidiyoo kana laayikii godhaa viidiyoo biraatiin inshaallah walitti deebinaa baay'ee